oduuwwan waancaa addunyaatti walqabatanitti yoon darbu Kaappoo Vaarden biyya xinnoo waancaa addunyaatiin tapha mo'atanii darbuuf geesse taate. Waancaa addunyaa taphoota ramaddii xumuraatiin Seenegaal fi Ijipti dabalatee biyyoonni Afrikaa 7 marsaa mo'atanii darbuutiif gaaniiru. Dabalata qabna. Cabo Verde kicking from left to right in this opening half. Biyyoonni sadi Ameerikaa, Meeksikoo fi Kanaadaan waliin ta'uun kan qopheessan waancaan addunyaa bara 2026 biyyoota Afrikaaf milkii waan tole fakkaata. Yeroo jalqabaaf biyyoonni 48 kan irratti hirmaatan waancaan addunyaa kun biyyoonni marsaa 32 hirmaachisuuf gaan harki caalu adda baheera. Yeroo jalqabaaf biyyoonni Afrikaa 10 dorgommicha irratti hirmaatanis seenaa haaraa galmeessuu itti fufan. Ramaddii haa jalatti kan argamtu biyyi odola xinnoo Afrikaa uummata 5,500 fi 25,000 qofa qabdu. The Blue Shark warri Kaappoo Vaarde waancaa addunyaa kanaatti simboo horan sadarkaa fiifan baasuun addunyaarraa 67ffaa irratti kan argamtu Kaappoo Vaarden taphoota ramaddii sadi taphatte hundumaa qixa bahuudhaan seenaa isheen dorgommichaan yeroo jalqabaaf hirmaatteen marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuuf geesse. Kun ammoo erga bara 1998 Meeksikoon taphoota ramaddii sadi osoo hin mo'ataminii fi hin injifatin ramaddiirraa darbitee booda kan jalqabaatiin. Kaleessa Saawudii Arabiyaa waliin kan taphatte Kaappoo Vaarden golii malee qixa bahuudhaan Ispeenitti aantee sadarkaa lammaffaan darbitee. Dorgommichaan biyyoota ciccimoo akka Ispeen, Uraagaay fa'aa waliin qixa kan baate Kaappoo Vaarden garee cimtuu dorgommii kana jedhamuun leellifamte. Leenjisaa bubbistaadhaan kan leenjitu biyyattiin taphoota 18 darban keessaa dorgommii hundumaan tokko qofa mo'amte. Amma deeggartoonni Kaappoo Vaarde guutuu addunyaarra jiran miira wal fakkaatu ibsatu. Kun maatitti bilbilaa kaan ammoo istaadeemii Houston keessaa imimmaan gammachuu ibsata. Komentaatarri BBC Ispoortii taphicha dabarsaa ture Roob Lew gammachuu galaana imimmaan istaadeemii Houston guute sochii hawwataa waancaa addunyaa bara 2026 kanuma warra Kaappoo Vaarde jechuun ibse. Miseensi paarlaamaa Kaappoo Vaardeedhaa kan ta'an Joosina Firaayitaaz Foortes kun hojii guyyaa tokkoon argame miti, piroojeektii onnee warra Kaappoo Vaardeedhaa keessatti yeroo dheeraaf hojjetame jechuun ibse. Kaappoo Vaardeen tapha marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 32 hirmaachisuun shaampiyoonii addunyaa Arjentiinaa waliin taphatti. Biyyoota Afrikaa waancaa addunyaa kanaan seenaa haaraa galmeessaa jiran keessaa Ijiptis yeroo jalqabaaf marsaa mo'atanii darbuuf geesse. Ijipti tapha ramaddii xumuraatiin Iraan waliin taphattee qormaata jabaaf carra qabeessummaan daqiiqaa 90 goolii tokko qixa baate. Ramaddii gaa jalatti kan argamtu shaampiyooniin Afrikaa yeroo 7 Ijipt taphichaan goolii daqiiqaa 5ffaa irratti Maabul Saaber galcheen dursaa turan. Taphichaan ga'umsa olaanaa kan mul'ifte Iraan daqiiqaa 14ffaa irratti Raamii Raazaay golii galcheen tokko qixa xumuran. Kanaanis Ijipti qabxii 5 walitti qabattee Beeljeemitti aanuun sadarkaa lammaffaan darbite. Iraan biyya sadaffaa qabxii fooyyee qabdu taatee darbuuf biyyoota biroo eeguuf dirqama itti ta'eera. Tapha kanaan goolis galchanii taphaan ala jedhamu yoo jalaa haqamu peenaaliitiis osoo hin galchin hafan. Eduma leenconni Teeraan gadhaa Seenegaal garaagarummaa goolii bal'aa 5-0dhaan Iraaq injifatanii carraa marsaa biyyoota 32 hirmaachisuuf darban. Taphoota lama walitti aansitee kan mo'atamte Seenegaal kaleessa goolii 5-0dhaan Iraaq mo'achuun biyya qabxii fooyyee qabdu sadaffaadhaan darbite. Gooliiwwan injifannoo Seenegaal Habiib Diyaaraa, Ismaa'ilaa Sarr, Paappee Guween goolii 2 yoo galchu goolii 5ffaa Ilmaa Injaayin galcheera. Kanaanis biyyoota 28 marsaa mo'atanii darbu biyyoota 32 hirmaachisuuf darban keessaa tokko taateerti. Waliigalaan waancaa addunyaa kanaan biyyoota 28 marsaa biyyoota 32 hirmaachisuuf darban keessaa biyyoonni Afrikaa 7 mirkaneeffachuun ga'umsi gareewwan biyyaalessa ardii Afrikaa ciccimoo ta'uu akeekaa jedhameera. Hanga ammaatti biyyoota Afrikaa 10 hirmaatan keessaa 7 darbaniiru. Morokoo, Cote d'Ivoire, Egypt, Kaappoo Vaarde, Gaanaa, Afrikaa Kibbaa fi Seenegaal marsaa mo'atanii darbuuf gaaniiru. Tuniziyaan biyya dursitee dorgommichaan ala taateedhaan Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoo fi Aljeeriyaan tapha ramaddii marsaa xumuraatiin hiree isaanii kan murteeffatan taanaan riikardii ta'uudhaan biyyoonni Afrikaa 9 ni hirmaatu. This is some show from Senegal. These are some strikes from Senegal. They are reveling in the World Cup spotlights. Tapha Osman Dembeleen hatriikii jalqabaasaa itti hojjeteen Firaansi Noorweey injifachuun ramaddii ishirraa dursuun tapha mo'atanii darbuuf geesse. Ispeen Uraagaay injifachuun marsaa mo'atanii darbuuf yoo geechu. Belgium goolii 5 Niwuzilaand irratti galchuudhaan marsaa itti aanutti darbiteerti. Abubakar Abdallah. Dembele has bent in a brilliant goal.
Osman Dembele hat-trick yoo jechuun France ramaddii ishee dursuun akka dabartu yoo gargaaru Alex Bayenaan goolii injifannoo Spainiif galcheen biyyattiin ramaddii ishee olaantummaan xumuruun akka dabartuuf gargaareera. Boostonitti morkii France Norway waliin taphateen biyyoonni lamaan tapha jalqabaa lamaanuu mo'achuudhaan dursanii darbuu mirkaneeffachuu isaaniitiin eenyutu ramaddicha dursuun darba kan jedhu eeggamaa ture. Norway taphattoota ciccimoo ishee kanneen akka Erling Haaland, Martin Odegaard fi Alexander Soluziif boqonnaa kennuun taphatte. Leenjisaan Didier Deschamps gadda isaan mudateen France dursuu baatanis gargaaran isaanii Guy Steveniin durfamuudhaan biyyattiin goolii 4-1 Norway mo'atte. Badhaasa Ballon d'Or 2025 kan fudhate Osman Dembele daqiiqaa 32 jidduutti goolii 3 galchee hat-trick jalqabaa isaa hojjetee injifannoo Firaansiif gumaacha guddaa taasise. Erga 1994 as waancaa addunyaatiin hat-trick jalqabaa boqonnaan dura galmoofteedha. Dembeleedhaan jijjiiramee kan seene Zeeredue goolii tokko Firaansiif yoo dabalu Tel Asgaard goolii takkitti Norweeyiif galcheera. Tapha kanarratti rukuttaa peenaalitii Norwee argate Jorgen Strand Larsen rukutee goolii eegan France Mick Magan jalaa kan itti seenee jedhama. France taphoota ramaddii sadanuu mo'achuun qabxii 9 marsaa mo'anii darbuutiif geette. Norwee qabxii 6 dabarte. Chaampiyooniin Awurooppaa Speen Uruguay waliin morkii taasiste immoo goolii Alex Bayenaan galcheen 1-0 mo'achuun ramaddii ishee dursuun dabarte. Erga 2010 as waancaa kana fudhachuudhaaf morkachaa kan jirtu Speen tapha kanaan miidhamni Nico Williams mudatee yaaddoo kan itti ta'edha. Taphataan Crystal Palace Yeremi Pinonis miidhamni isa mudatee dirree ba'e. Lamine Yamal miidhamaan booda waancaa addunyaa kanarratti hirmaachaa jiraatus daqiiqaa 90 guutuu hanga ammaatti taphachuu hin dandeenye. Liverpool irraa haarawaa kan mallatteesse Victor Munoz miidhamaan waancaa addunyaa irratti hirmaachuu dhabuun garee Luis de la Fonteef sodaa kan ta'edha. Uruguay taphoota ramaddii 3 taphatte keessaa 2 qixabaatee tokko mo'amuu isheetiin waancaa addunyaatiin yeroo lammaffaaf tapha ramaddiitiin dorgommichaan ala ta'uu isheeti. Taphichaan goolii eegaan biyyattiif taphoota 137 taphatee Fernando Muslera dogoggorrii hojjetee goolii Speen galcheef sababa kan turedha. Dhiibbaa keessa kan jiran leenjisaan Uruguay Marcelo Bielsaan goolii eegaa seena qabeessa biyyattii kana yeroo boqonnaatti jijjiiraniiru. Taphataan sarara jidduu Augustin Canobion daqiiqaa dhumaarratti kaardii diimaa dirree kan ba'es kan eeramudha. Ramaddii gaatiin Vancouvertti Belgium goolii 5-1 New Zealand mo'attee ramaddicha dursuun dabarte. Belgiumiif taphataan Arsenal Leandro Trossard goolii 2 yoo galchu Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku fi Alexis Selmaker goolii 1 galchaniiru. Elijah Just goolii takkitti New Zealandiif taphataa galche. Belgium ramaddii gaa tapha 3 taphatte keessaa tokko mo'achuun 2 qixabaatee qabxii 5 dursuun yoo dabartu Ijipti qabxii 4 lammaffaan marsaa mo'anii darbuutiif geetteerti. Iraan sadarkaa sadaffaarra jirti. Sadaffaa gaarii taatee darbuudhaaf tapha ramaddii biyyoota biroo eeguuf dirqamteerti. Alexis Selmaker gets in on the act. Taphataan garee biyyaalessaa Speen Yeremi Pinon sababa miidhamaan waancaa addunyaan ala ta'uu malaa jedhame. Tapha ramaddii marsaa xumuraan halkan edaa Speen goolii 1-0dhaan Uruguay injifachuun ni yaadatama. Yeremi Pinon daqiiqaa 66 irratti gateettii isaa irra miidhamus osoo hin jijjiiramin akkasumatti taphicha xumure. Ta'us miidhamni isaa kun sadarkaa irra jiru ilaalamee fuuldura isaa kan murtaa'u ta'a jedhan leenjisaan garee biyyaalessaa Speen Luis de la Fontaine. De la Fontaine miidhamni Pino mudate cimaa ta'uu nan beekaa garuu filannoo waan dhabeefan hanga xumuraatti taphachiisee jedhan. Miidiyaaleen Speen maarkan akka barreessetti taphataan sarara qarqaraa Crystal Palace Yeremi Pinon waancaa addunyaan ala ta'uu malaa jedhe. Tilmaamni shaampiyoonummaa kan kennameef Speen ramaddii haa qabxii 7 dursaa kan darbite yoo ta'u marsaa mo'atanii darbuutiin Aljeeriyaa fi Oostiriyaa keessa biyya injifatte waliin taphatti. England fi Gaanaan osoo hin taphni tokko isaan hafuu dursanii marsaa mo'ataniif darbuuf ga'uu isaanii ni beekama. Taphoonni ramaddii marsaa xumuraa waancaa addunyaa bara dorgommii 2026 har'a ni goolabamu. Ramaddii laa jalatti kan argaman England fi Gaanaan tapha tokko injifatanii tokko qixa bahuudhaan tokkoffaaf lammaffaan darbani. Biyyoonni lameen kun qabxii 4-4 walitti qabatus taphoota halkan eda taphatamaniin tapha boodarra dabarsuu isaanii mirkaneeffataniiru. Keessattuu Speen Uruguayin erga mo'attee booda England carraa darbuu dursitee kan mirkaneeffatte. Croatiaan goolii 4-2 injifachuun mirkaneeffachuu kan eegalte England Gaanaa waliin goolii malee qixa baate. Tapha ramaddii marsaa xumuraatiin har'a halkan sa'aatii 6 eegaluudhaan England Paraguay waliin Gaanaan Croatia waliin taphatti. Leenjisaan garee biyyaalessaa England Thomas Tuchel Reece James sababa miidhamaatiin tapha har'aan ala ta'uu beeksisan. Declan Rice miidhama salphaa kamisa bakka shaakalaatti mudateen
tapha kanaaf taphachuu dhiisuusaa hin beekamne. Boru Poorchugaal Kolombiyaa waliin, Riippaabilikni Dimokiraataa Koongoodha, Uzbeekistaan waliin, Aljeeriyaan, Oostiriyaa waliin, Arjeentinaan Joordaan waliin taphachuun biyyoonni darban hunduu adda ba'u. Waancaa addunyaa bara kanaan gareewwan sadarkaa kubbaa miilaa isaanii gadi aanaa ta'e tooftaa taphaa cimaa gaariidhaan garee jajjaboo irratti qormaata dabalan jedhame. Kaappe Verde, Kuraasaawoo, Gaanaa fi Afrikaan kibbaa biyyoota sadarkaa gadiirra osoo jiranuu morkii hin eegamne mul'isanii jedhame. Murteen VAR ilaalamee kennamu waancaa addunyaa kanaanis shakkii kan uume fi qeeqas hordofsiiseeraa jedhame. Abubakar Abdalla. Biyyoota 48 hirmaachisuun dorgomaa kan jiru waancaan addunyaa ganna kana morkiin cimaan biyyoonni yeroo duraatiif dorgomicha irratti hirmaachaa jiranii fi sadarkaa gadi aanarra jiran mul'isan taatee hin eeggamne ta'eera. Sadarkaa fiifaatiin Keep Verde 64ffaa, Kuraakaawoon 81ffaa, Gaanaan 65ffaa, Afrikaan kibbaa 54ffaa irratti argamu. Ta'us Keep Verde sadarkaa fiifaan sadaffaarra kan jirtu Speen waliin qixaan yoo baatu, Gaanaan addunyaarraa afuraffaa irratti kan argamtu Ingilaan, Afrikaan kibbaa Kooriyaa kibbaarraa qabxii qooddataniiru. Seenaa waltajjichaatiin biyyi xiqqoon Afrikaa Keep Verde dorgomicha irratti hirmaattee tooftaa taphaa ittisa irratti hundaa'e 4-5 fayyadamuudhaan garee cimaa waancaaf tilmaamni kennameef Speen goolii akka hin galchine ittisuun taatee dinqisiifamee ture. Tooftaa wal fakkaatuun Gaanaan ittisa jabaan Ingilaand goolii akka hin galchine kan ittistees taatee birooti. The Black Stars Gaanaan qindoomina jabaan ittisuuf qophooftee dirree seente. Joordaan Ayyuun, Eliot Anderson tooftaa nama namaatiin dhaabuuf kan yaaleen alatti taphattoonni hafan naannawa sarara goolitti argamuudhaan ittisa cimaan iddoo banaa Ingilaand dhaabsisani. Thomas Tuchel kan leenjitu Ingilaand iddoo bansiisuuf yaalaa turte. Waancaa addunyaa kanaan biyyi tilmaamni gad aanan kennameef maaliif ga'umsa gaarii mul'isan gaafii jedhuuf xiinxaltoonni yoo ibsan iddoo bal'isanii qarqara bitaa fi mirgaan waliif dabarsuun tooftaa tokko ta'uu seeru. Saawudii Arabiyaan tapha Speen waliin taphateen taphattoota ittisaa 5 taphattus Speen bitaa fi mirgaan kubbaa dheeressanii dabarsuudhaan iddoo banaa argachuuf yaaltee milkoofte. Qarqaraan Lamine Yamal fi Pedro Porro keessaa taphattoota Saawudii 2 ta'uun tokko yoo ittisan taphataan qarqaraa tokko immoo bilisa ta'uun Speen goolii akka galchituuf gumaacheera. Neezerlaandis sarara qarqaraa mirgaan fayyadamuudhaan Swiidin qarqara bitaatiin gidduutti siquudhaan akka taphattuuf dirqisiiste. Waltajjichaan kubbaa fageenyarraa walii dabarsuurra kubbaa qabatanii dhiibbaa taasisuun filatamaa dhufeera. Garee cimaa tokkorraa qabxii argachuun kubbaa goolii eegan fageessee dhiitu caalaa sarara jidduu keessatti taphachuun filatamaa dhufeera. Tooftaa sanaan gareen faallaa kubbaa qabachuudhaaf yoo jedhu iddoo banaa argatanii fuulduratti dabarsuun gareewwan tilmaamni xiqqaan kennameef qabxii argachaa kan itti jiranidha. Keep Verde, Iraaqii fi Afrikaan kibbaa haala kanaan milkaa'ani. Kanaan alatti sadarkaa kubbaa miilaa biyya tokkoo gadi aanaa ta'us alamaltee gaariin taphannaan gareewwan jajjaboof qormaatatuu akka danda'an waltajjii kanaan agarsiisaniiru. Goleegan Keep Verde Wozinaan waggaa 40ffaa isaatti waancaa addunyaa irratti hirmaatee tapha Speen waliin taphataniin yaalii ciccimoo ittisuun jajamaatii ture. Goleegan Kuraakaawoo Eleorum yaalii 15 ittisuun biyyi isaa waancaa addunyaa irratti yeroo jalqabaaf hirmaatte qabxii akka argattuuf gargaaruu isaatiin leellifamaatii ture. Waancaa addunyaa kanaan murtee VAR ilaalamuun kennamus baay'achuu fi wal mormisiisuun isaas itti fufeera. Deeggartoonni fi leenjitoonni murtee kennamu amansiisaa ta'aa hin jiru jechuun qeequ. Gaanaan tapha Ingilaand waliin taphateen peenaalitiin naaf kennamuu qabu jechaatii turte. Biraaziil goolii Iskootlaand irratti galchite jalaa haqameera. Jarmaniin goolii Ikwaador irratti galchite kan jalaa haqames murtee wal mormisiisaa VAR ilaalamuun kennameedha. Pirimeer Liigii Ingilaand dorgommii bara darbeetiin giddu galeessan yeroo duwwaa tuqaa 2-9 VAR ilaalamuudhaan murteen kan kennameedha. Waancaa addunyaa ganna kanaatiin giddu galeessan yeroo duwwaa tuqaa 2-8 irra ga'eera. Itti aananiin murteen VARiin kennamu baay'achuu mala. Hoogganaan waldaa abbootii murtee addunyaa Peerluujii Kooliinan kubbaa miilaa ispoortii wattutuqa qaamaa qabudha. Wattutuquun hundi balleessaa miti jechuun waancaa addunyaa kanaan tapha addaan ciccitiinsi itti heddummaate akka hin taane hawwii qaban dubbachuun isaanii ni yaadatama. Garuu waltajjii kanaan dorgommiilee biroo kanneen akka Chaampiyoonsii Liig caalaa murteen dogoggoraa kennamaa jira. Murteen VARiin kennamu xiqqaachuu kan danda'u abbaa murtee jalqabaa dirree keessatti tapha hoogganan murtee cimaa yoo murteessan qofa ta'uu xiinxaltoonni ni himu. Maybe the first of many. Matti bakka Gabriel Jesuusii osoo hin taane sara gidduutti irratti Bruno Guimaraes akkasuma immoo Sandro Tonali mallatteessifachuuf ifatti Arsenaal gaafii dhiyeessee kaleessa nama Guimaraesiif yuuroo hanga 60 yookaan immoo paawundii miliyoona 55 dhiyeessee Newcastle harkatti kan inni didee tariitii Tonali akka barbaadaa jirudha. Maaktoomine waliin wal qabatee taphataa Manchester United taphataan kun kanaan dura gama tariitii Manchester United keessatti taphataa guddate gara Arsenaal dhufu dhiisuusaa Arsenaal ifatti wanti gaafate hin jiru. Tariitii tapha itti aanuuf taphattoota kan humna isaanii akka qosatan fakkaata. Leenjisaan garee biyyaalessaa tapha kaleessa Firaansiin goolii 4-1 injifatamsan